Ashii kan ji'aa akkamitti karoorsinaa isa jedhu ilaalla. Kan fakkeenyaaf amma adeemsa itti jiru kan ji'a ja'a karoorsina miti hagayyarraa waggaa kaan fakkeenyaaf jechuukooti adoolessarraa kaasee hojjechuu dandeenya. Adeemsa irra teenyee waggaa kan ji'a dhugaasnu hin dhufa. Na taayip gochuun nurraan eegamu ogeessa taanii waggaa lakkoofsuma koodii kenninuuf achi hojiilee jiran akkasitti nuuf fidaasitti baay'ina jiru amma karoorsuun kanuma adeemsa kootii kanan qulqulleessu kanan eegu kan waajjira kootii kan ji'a waggaa ta'u amma sa'aatiin isaa 160 ta'a. Yaa kan 8 baay'isnee 5 sana immoo 4 deebisnee waan baay'isnuuf jechuudha. Isaaf kan ji'a irratti kana karoorfannaa yaa kanuma jijjiiruu dandeenya. Kan torbanii fi kan sa'aatiidhaan immoo akkamitti akka hojjennu immoo viidiyoo isa dhufutti ilaallaa. Kan ji'aa qopheessuun kanuma kan ji'aa qopheessuun isuma amma ilaaltan qofadha. Galatoomachumaan seef goona. Amma kuno burtee ogeessaa karoora hagayyaa guyyaa sitti barreeffachuu nan danda'a. Hojiileen kunooti kuno akkasitti qopheeffadheera. Muddee irrattis kuno akkasitti fakkeenyaaf hojiilee koodii amma kana odoon balleesse hojichi hin bada. Maaliif torbeedhaan miti kanan tanaa kuno 332 tuqaaseen kuno koodii bichaa tokkodha. Balleessuun hin danda'ama karaa akkasiitiin jechuudha. Kanas wanta hin barbaachisne karaa akkasiitiin wanta salphaa wanta hojii baay'ee salphiseedha. Kan argitan muddee irratti kan ji'a karaa akkasiitiin qopheessineerra sa'aatii 40 yaa kan ji'a waggaa ta'u sa'aatii 160 ta'a ammas 160 ta'a seef godhachuudhaan kan ji'oolee akkasitti kan ji'a lama hagayyaa fi muddeen hojjedhe isin kan ji'a ja'a akka ji'uma ji'aan galtanii kan ji'a qopheeffachuu ogeessa irra teessanii akkaataa dandeessan isinitti agarsiiseera. Viidiyoo isa dhufu irratti immoo kan torban wajjin ilaalla. Galatooma.